duratti obboloota keenya hedduuf yaada qoodaa jirru wanti yaadota hundumaa wal fakkeessu hiikti jaalalaa inni sirrii fi amanamaa ta'ee jireenyaaf gara fuulduraatti abdachiisu maal jechuu akka ta'e jalqaba irratti sitti himuun barbaada. Jaalala keessatti bu'aa ba'iin hedduun akka jiraatan homaa gaaffii tokkollee hin qabu. Obsii fi jaalallee isheef qabdu akkuma jirutti ta'ee haa ta'uutii garuu hiriyaan keessan yeroo ta'eetii booddee akka ati isheerraa fagaattu barbaaddee jirti. Kunis ta'uu kan danda'e jaalalli lamaan keessan gidduu wal nuffisiisaa ufuusaarraa kan ka'e jedheen akka dhuunfaa kootti nan yaada. Namni tokko isa tokkoon yeroo nuffisiisuu danda'utti inumaa deemina irraa jecha jedhu fayyadamuu ni jalqaba. Jechoonni akkasii yeroof yeroo dubbataman wanta salphaa fakkaatu malee booddee jireenya keenya keessa seenanii otoo nuti jaalala cimaa fi ho'aa keessa jirruuyyuu balaa nutti fiduu waan danda'aniif hariiroo jireenyaa keessatti jechoota gargar ba'iinsa fiduu danda'an irraatii eenyumti keenyiyyuu of qusachuuti ni qabna. Maaliif yoo jettan namni hundi keenya guutuu waan taaneef yookiin nama jireenya keenya guutee jiraachisuu danda'u haala salphaatiin deemnee argachuu waan dandeenyuuf jireenya gara biraa akka haaraatti barbaachuurra isuma qabannee jiru warqee goonee iddoo hir'atetti guutuudhaan jechoota hamaa otoo walitti hin baasiin jiraachuun ni danda'ama. Jaalallee tokkotu qabaatanii jaalallee gara biraa barbaaduun sagaagalummaadha. Namoonni hedduun hariiroo kanaan qaama isaanii of barsiisuurraatiin kan ka'e sagaagalummaan maal akka ta'e jalaa badee jira. Namni jireenya isaa keessatti sagaagaluu jalqabe jaalala isaaf, biyya isaaf, maatii isaaf illee gonkumaa ta'uu hin danda'u. Jireenya jechuun gammachuu fi gadda, jaalalaa fi jibba, rakkoo fi gadadoo waliin dandamatanii jiraachuudha. Keessumaa jireenyi jaalalaa adda kan ga'u firrii fi aanteen bakka nu biraa deemetti akka obbolaa, akka haadhaa fi abbaa waliif taanee wal bira dhaabbachuu kan dandeenyudha malee hir'ina keenya arginee kan walirraatii fagaannu miti. Namni hir'ina keenya argee jechoota garaagaraa nutti dubbachuu danda'a. Jaalallee keenya irraatii garuu wanti kun gonkumaa eegamuu hin qabu. Kan nama nuffisiisuu fi gargar nu baasuu jiraate irratti teenyee haasa'amuuti qaba. Jaalala keenyaatiif gaaffii yookiin hir'uu laachuu hin qabnu. Bakka nuti banaa goonetti namni biraan akka guutuuf carraa laachuun dogongoradha. Namni hundi akkuma guutuudha jedhee fudhachuu danda'u hir'uudhas of jedha. Namni guutuu fi eenyumaafiyyuu sifataa ta'ee addunyaa kanarraatii dhalate hin jiru. Garuu wanta kana hundumaa jaalalaan guutuun ni danda'ama. Wanti hir'atee hin guutamne jaalalaan gonkumaa hin jiru. Jaalalli akka uffataa ta'ee hir'inaa fi hanqina keenya nu duucha. Jaalalli bakkeetti nu ari'u garuu gonkumaa jaalala miti. Isa akkasiirraas hundi keenya of baraaruu qabna. Namni jaalala irraa erga adda bahee walitti deebi'uu waan danda'amu ta'us haalli ittiin walitti deebinu garuu of eeggannoon kan guutame ta'uu qaba. Jaalalli takkaa karaa dogongoraa barte gonkumaa hin deebitu. Kanaafi yeroo baay'ee hedduun keenyi hiriyaa jalqabaa keenyatti nama biraa dabaluun barbaannu. Baay'ee utuma miidhamnu waliin jiraachuus kan feenu. Kan obboleessa keenya mudates jireenya hedduu keessanii obboleessa koof yaadni dhumaan qabu dhugaan addunyaa kanarra jirtu kana ta'eetoo jiru ati garuu kanaan booddee hariiroo gara biraa eegali. Namni hundumtuu lafa kanarratti uumamee jiru jaalalaaf wal jaallatee wal kaadhimmachuuf fedha kan qabudha.